saba kana fudhatee itti deemu jiru irra guddaan isaa warruma dheengadda wal qaqqalu jiru sani Suudii keessatti. Irra guddaa warri immoo waan kana sappoorti godhu jiru. Jarri kun gaafa gara saba kanaa dhufan murtiin isaanii maali? Bakka nuti dhufammoo dhiigaa harka dhiigaatiin wanti takka itti murtooyte akka waan san hin goone qoratamee saba kanan makamu. La warri waan kana dhiibu jiru warri wal qaqqalaa jee eenyu faan jee bar. Warjoolleen asirraa beeyisu jirtu guutuu warruma deengadaachirraa iyyuu jiru. Gastuma dhiyoo kana micaa meeshaa irraa muranii achirratti taa'anii haasa'u jiran irratti eedammoo alaabaa tanaaf duuba kaa'anii saba kanan makamnaa jechuun jiran. Kun maal jechuudha? Warra hundeesse baantamoo miseensa wulii dhufuu deemu baan? Miseensa ganaan dhufuun baana malee warri hundeesse maal qaba? Maal quba qaba? warri hundeesse akka jiru warri hundeesse akka gaafii kiyyeessanii bakka warri hundeesse irraa gaafii hin qaboon warri akkas keessantu warra akkas jechuun jiru gara saba kanaa dhufu jira irra guddaan isaa. Jara kana maalitti tamaamantaniiti ammas Oromoo kanas akkasuma maqaa balleessan akkuma Oromoo maqaa balleessanitti galatoon kuni dhageeffadhu seerri jiru warri harki dhiigaa dhageeffadhu warra harka dhiigaa qabatamaan beena shakkii takka dhabatti akkuma ati beektu sanitti warra harka dhiigaa warra lubbuu namaa geessisaa irratti uume kagabbaa nama cafa kaajee kagumaan namarra jiru saba Oromoo kee daa'ima waan godhuun qabu dhageeffadhu si galtee hin dhufu san dhageeffadhu ajaan akka maama boyaan jiru ajaan achuma teessu warra akkasii dadhabnee namni keessaa yaa'e. Gaafii jetan ammaan akka saba Oromoo kanatti wanni itti makamuu tana fide waan kana gurraan dhaga'uu fi agaruu diddaarraa jibbiinsa waan kanaa qabu. Amma laal dura hoogganaa kana fudhu laala amma mucaan carraaqataa baadiyyaa kun wanni nuteef nuti waa hunda keessaa qulqulluudha. Feemasa waa hunda irraa qulqulluuti ka gosarraa qulqulluu kutaarraa qulqulluu sheekan arrabsu qeessiin arrabsu nageeyaan waan rabbiin sagalee isa kaa'een viidiyoo isaa waraabbatee taphatee qoflee dalagata baadiyyaa isaa akkuma maqaa isaa kanatti dalagata kanammoo ajandaan madiyootan harargeen gosa wal baatee waltumuu eegaltisan irratti rabbiin waa keessa buuse waan kana waan sheekonni jijjiiruu dadhabe waan qaamni siyaasaa jijjiiruu dadhabe gosummaa fi gantummaa tana balleessuu dadhabe mucaan kun jijjiire obboleessoo kun waatuu dhufe kanaaf immoo warri harka dhiigaa iyyaan beekama atis ni beekta anis ni beeka miseensa biyya nagaatii fi miseensa biyya jaalalaan ta'uu danda'u udaan isaa keessa taa'ee nakala arabaa jalaa haa iyyu dhaggeeffadhu haadha namaa arrabsu. Warri alaabaa duuba kaa'ee irraa iyyuu jiru irra guddaa warra saniin siin jee bara alaabaa teenya sana. Alaabaa duuba kaa'anii irraa iyyuu. Mana bakka eegaa hootis nurraa maal mataa tansa iftaati waan mataa keessanii gaafa. Abang mama tan wuf tansa. Mali nurra disa. Mubarak diane. Gafin tasi debi ta fakkatte le bawla ki. Wota bira qabatte. Ya gafi yero gafatan sa gafi saba marono kun akami ita finta wan yaada kheti ko bale namar rayu namar rani jine dise kan rayu sa ayu khadise sa. Rayu. At gale sitagalu tinggalini ismirga qabaye chu. Thank you. Mubarak gafin tadi. Ala gafin kabame an gafin fin olpe ani sidifa ma kotak kaisin. Sore di yalu Mubarak kisi tura difa magaraki. Me dubarti da ko dubarti jarra. Demu demti adu dubarti jarra kan inaye. Ob sani dubartani mu me khiyab sira. Haye ha dubbatu. Yo nama ture jiratu taate ha dubbatu rakkon. Mubarak dubbat. Ore dubbat. Isa jetani mu sa tata abo. Hai, biya buntu jira. Galtani kita ni gana ko yaw njitu. Sore dubbatu. Sore dah kana jarra. Ani barwaan kana kaluman dage grupi takka keessana naqaniitiin dhagahee anis addana bahuu didde saniifin saba haaree uumamee baandiraan kophaa baatee fi akkana kun lalifamu jira jaanii dubbatanii maaltu kanaan dhufeedha ammaan kan hin gaafachuu fedhe maal irratti wanni kun uumamuu danda'e gosummaa qabamoo gaabii siifin sirreessaa sabni haara inni immoo uumame kan maqaan isaa Moroonoo jedhamu kuni maalirra dhaabbatee hundeeffamee saba Oromootirraa fottoqe yaadayyoo qabda gaabiyyoo qabda. No, fotoku isallee hin beeku beekteen garuu ammoo waan inni jechu jiru akkamitti dhufuu danda'e namni kun wayii irratti hundaa'eeti waan san eegalaame lafaa ka'ee akkamitti waan kana uumuu danda'anii akkamitti fiduu danda'an eenyu ka fide waan kana. Amma Oromummaan karaa ittiin dhufte qabdi amantiinis karaa ittiin tumamtee waa meeqa taatee amantii Islaamaa fudhatanii jiraame. So kuniyoo akkamitti yaadadii gaafumateetti fuuf. Gaafin amma ati si uume ati nama hunda dura baatee deebisaadhaaf jarjaru jirtaniin harka siitu uume moo akkamitti dhufuu danda'e kaaree suma qofaa deebisuu danda'a.
Gaafii ta'e akka nama as keessa yeroo kamitti isaatti siifin deebisaa ati gaafii nama mirga namaa sabboonaa dhagaye. mirga Sabboonaa. Oye habibi. Gaafii namaa namni gabareettaa gaafatu. Laal sabboonaa ni deebisa. Akka nama garteetiin miseensa garee. Isin dura gaafii si hafnatu. No, nakki fitachuun namatti hin dhiisu dhugaa keeti garuu isaatitu waan kanaan dhaabbatu jiraadha bara sabboonaa yeroo isaan dubbatan maal godha beekta sabboonaa itti ifta gaafii isaanii fixatan gisa isaan xumura irraa qabattee tuma bakka irraa deebi'u. laala ani gaafii si deebisuu illee ni danda'a soore gaafii fi yaada wal keessa hin godhin gaafii qofa irratti wanni kun akkasii maal namni hanga akkamitti danda'u gaafachuu yoo danda'e lakki dhaabuufi miti maaliif waan takka irratti hundaa'ee waan takka qofa gaafadhee deemuufi miti namni kun nama kuma meeqaa as jala jiraame. Namuutu yaada mataa isaanii qaba. Ammoo manni kun guutuun garee siitu tahee waan kanaan deemu jiraadha akkas fakkaata. Saniif hin barsumaatu harkaa qabaa hiijee si gaafadheef irra. bara ani yoon harkaa qabaadhees rakkoo miti bara ati gaafii saba kanarraa qabdu gaafachuu qabda malee siituu fi atii miti bara. Saba kana eenyu fidee bakka karaa gabaabaa sabni kun akkamitti dhufee ati saba gootee haasa'u jirta bara akka waan nama afaan qabu nama wanni kun duruu murtaa'ee lafa jiruuti. Ammaan inni qabdanii ammaan nama hanga jedhu sun amma laga soore diye gaafii amma laal haasoo si faalleessan nama kabajnaa nuti nama saba tasgabbaa'ee nama dhageenyaa jirtanii mi namni haftatu tasgabbaa'ee ushuu dhaggeeffadhu gaa gaafiin fi yaadni tokko ushuu. yaada bal'isuu fi gaafii gaafachuu Okay, akkas taate gaafii ta'e gaafadhuuti gaafiin xiyyettana jee lafa kaa irraa bu'u yaada dhiisi. sabboonaa obsi ayyee bakka tartiibaan hafdatu sooreen waan kuneessaa dhufee jettee tartiibaan hafdatu yeroo isin fitattee booda deebisaatti kanina tole sooreetii yaattee naafuuf ayyaa calisa muti. Jala gaafii hayyee gaafii yoo tahe akkamitti dhufuu dandahee eenyuuf fidee maal fiddanii bakka haga sannaa deebisa. Sabboonaa ta'uuf. Caalaa naa deebisee ati deebiseef deebisa sirraa barbaadina fakkaata. Okay, anarraa barbaada. No, rakkoon qabu sabboonaa yoo deebisees rakkoon qabu lakke. Waan sadeenuma sana dana baasa. Hayyee gaafiin ta'e eenyu hundeessee wanni kun maalirraa ka'ee hundeeffameedha. Sooretiyyaa haala miidiyaa kanarra jiruututu waan kanatti nama naqe namni hundeesse immoo carraaqqataa baadiyyaa jedhanii mucaa kunoo caalaa nuree ifduuba kaayee taa'u kana ni beektaa? Eenyumaan arkee? Yaa isaatu hundeesse maalirraa hundeesse waan jetteefi gaafni wanni kun kaka'umsa taatee yeroo jalqabaatiif hundaa'e gaafa uummanni keenya lola kaan dhiisiyuu dhengadda ijoolleen teenya taarargeedhaa gosa lama adda baatee waltumtee miidiyaa kana ijjisiisaa akka turte quba qabdaami. Dhage. Sanirra dhaabbateeti ani maqaa Oromoo kanaas jibbe obboleessa tum obboleessa irraa qaama saalaa muru obboleessa hidhee fannisu keessaafuu jaarsa tokko hiriyyaa abbaa keenyaa miidiyaa kanarratti huccuu raayyaataniiti qaanyiin dhufte dhaggeeffadhu soore sanirra dhaabbatee mucaan kun ani Oromummaa tana hin fedhu namni akka kiyyatti saba kanarraa hiqqite saba if dandee kana gayaa kabajaa qabu haadha namaan arrabsine jaarratu ni jira jeeti mucaan viidiyoo waraabee gallakkise. Si galtee? Gaafii sanirra gaafii inni gaafate san uummanni Oromoo kutaa 11 guutuun yoo xiqqaate koomantii nama 10,000 oliin si wajji jirra jedhaniin. Achirraa ka'ee mucaan yaada tokko harkatee saba Moroonoo jedhu moggaasee uummata kanatti gabbihee feemasoonni xiqqaarraa guddaan nuti biyya haadha namaa arrabsan biyya obboleessa jeesu biyya hiriyyaa abbaa keenyaa ka dalagataa biyyaa bee qullaa finnee geestirra nama 5,000 irratti safuu cabsinee tumnu hin teenyu jenneeti namoonni yaada gaggaarii qabu hundi namoonni gartee yaada kana kaase yaadni mucaa kanaa deeggaramee paablika guddaa argatee feemasoota gurguddaa biraatti dhaqee wanni kuni nama nagayaa taanee jiraachuu barbaanna jaalala barbaanna kabaja barbaanna nama haadha namaa arrabsu hin barbaannu nama obboleessa ajjeesu hin barbaannu nama dhiiga obboleettii qaama obboleettii qullaan daldalatu hin barbaannu saba Oromoo kanaa mulqinee saba haaraa ijaaranna jee ummanni gurguddaan hundi waan kana gaa Facebook irraas ni jirtan fakkaate TikTok irraas ni jirtan fakkaate ajandaan torban kana paablika guddaa ta'e mul'atee beekamtee harkatee sabni kun jaarame as geenyee siin jechuun barbaada sooretii.
Okay, galatoomii. Amma addanaa beektu wannummaan Oromoon akkana ifi wal fixu jirtu kana nuti keessan jirru nuti warra san keessaa addaa jechuudha mi. Thank you, sister Ridi. Yaada bareedaa. Ayyee reeffa bona attana kutamemi. Jajaran. Gaafi sore diya bitattee sii galee. Naagalee nutillee warra san irraa akkas taana. Akkana taana. Wallaahi anis hooma Gara ummata wasagalee guutuu isaanii na jala garagalanii jirani caa sabboona kana shakkii. Sore diya akkasuma. Sadaa gootanii ayyee waari kaase waari jabaa. Amma waan abshira ayya Mufti seen ayyee sore diya dhiifama. Mubaarak itti fufi. Tartiibaan dubbattanii obsaa jiran akka. Amma jara keenya assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wayye. Amma saba moggaafannee nu fakkaadha jaartanii. Nu fakkaadhaa miti. Nuti saba hin moggaafnee yaada kaafnee yaadni san ummata yaada gurguree mucaanii yaadni san ummanni irraa bitate warri qabeessanii galiniif kunillee yoo gaafii gaafate yoo isinii ta'e yaada san bitattanii itti hirmaattanii miseensa taatanii yookaan kan dirqamni hin jiru. Wanni Oromoon dalagu kun nu tahaan jiru saba addaa ta'ana jettanii saba waan kanarraa qulqulloofnaa jettanii waan kana dala jennee baafnee jaartaniimi. Hayyee wanni kun eega Oromoomaan kunin Oromoo keessatti ta'uu baate fakkeenyaaf bishaan tokkorraa fakkeenya si godha bishaan amma bishaan tokko yoo gizeef boora'e bishaan deebi'eet bakka bishaanii sanitti deebi'amoo qulqullinni isaa sanitti deebi'amoo booruu saniin ta'a. Bishaan boora'e san nutti aliilchuu jiraa gabaa uummattummaa. Lamee dhaggeeffadhu kaa bishaan maqaan isaa dura bishaanitti deebi'amoo booruu saniin ta'a. Amma xaliilaa ijaamu. Booruu sanirra. Jedhamaami. Xaliilummaan isaa sun maqama duraa san ka bishaanii sanittiin taa'ami. Booraawunii fi xaliilummaanii fi bishaan garaagarummaa qaba gaa. Booruunis maqaa biraati, xaliilliinis maqaa biraati. Obboleessa kiyya kabajamaa ila kaana. Yaa akkumaati nama yaada gurgurattu anillee si gurguradha yaada kiyya. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf bishaan jette. Booraawun dhagee booraawun maqaa biraati moo maqaa biraati miti? Maqaa biraati. Xaliilaawun moo maqaa biraati moo maqaa biraati miti? Xaliilahu maqaa biraati qulqullaa'u jechuudha. Bishaanoo maqaa biraati mi? Gaafa walii galee. Bishaan kun xaliilee jenna moo booruun jira jenna? Bishaan xaliilee. Xaliilee jennaami bishaan. Warree eega waan kana booruu kana jibbitan booruuf keessaa baasanii ka'anii maqama Oromoo kakalee san qabatanii taa'utu maqaa bishaanii san tursiisuu tahamoo booruu ta'anii keessaa achi baaniiti maqaa bidhaa fidutu sirna. Thank you. Achuma dhaabiga. Gaafiin jabduun amma achi. Addunyaa tanarratti ilmi namaa tokkoffaa irratti waa hunda dura rabbi sodaata sa waaqa isa uume. Beekama. Waaqaa gaditti immoo amantaa qaba. Amantaa irraa kaanfata. Amantaa irraa sodaata. Amantaa gaditti immoo sabaati keessaa dhalatte. Gartee gara amantiitiinis gara abbootii gadaatiinis garuma gartee humna sirra gurguddoo akkaataatti biitti jaaramtu san ulaagaa lafa kaaya sabni tokko ulaagaa qaba. Heeraa fi seera ittiin bulmaataatti jira. Gara amantaatiinis akkasumatti akka amantaan teessi ajajjetti ustaasota gurguddaa jira. Kana hunda jalatti bula namni kun jechuudha. Si galtee? Ka ustaasa kana irraa hafe immoo safuu saba keetiitii fi haadha abbaa irraa dhalattee yookaan lammii ta'e kabajaa jechuudha. Amma miidiyaa kanarratti illee fudhu biyyuma teenya sanatti illee fudhu. Ulamaa'iin ni jirti ni jirti. Rabbi illee ni jira ni jira. Hayyoonni gurguddaa illee ni jira yes ni jira. Saman agartee namni waa beeku kun dhaame namni waan beeyne kanuma ifiin deemu kun fayyaalessi kun humna qabuutu jira. Wanni kun miidiyaa irra fayyadamuun eegale ni garta. Lafarrattis biyyarraa dhufne sanitti yoo laalte nama keenya afaan Oromoo dubbachaa
nama afaan Oromoo dubbatu obboleessa isaa ajjeesee kubbarra miilaan dhaabbatee geeraaru garta. Harkarraa muru garta. Karasaasa daa'ima dha'u garta. Si galtee ka dubartii tumu garta biyya keessattis. Kana hunda biyya dhiisi eegaan biyyaan gana si kaasa obboleessa kiyya biyya namaa tana keessa. Baabsi lafeeti jela. Hayyeela kana bar wal Boona jarraan kiyyaati naa deebisaa kuutaa hannaa. Eela kana waliin Oiga gabaabsuu miti Sabboon akkasin dheereessin aguma gaafii afaanii barbaada. gaafii gaggabaabsi deebisii yeroo Gaggabaabsinaa deebisan. Kana ni garta. Isa kana maqaa bidhaa moggaasutu bareeda moree ati qulqulluudha ufiin jedhaarta atiin qulqulluu maqaa kee jijjiirachuutu bareeda. Warra waa booreessu kana maqaa jijjiirutu laafa moo atiin qulqulluu kun qulqulluu kan kee kana dhiiftee maqaa kan kee kakalee abbeesii baase dhiiftee kahatee sii baafte qulqulluu dhiiftee gara bidhaatitti achi bahutu boora'utu kara moo maqaa abbeesii baase kana. Kaatillee ittiin barte kana. Mubaarak gaafii kan kee gabaabsee si deebisanii. Anaan deebisaaf jaalaanaa kan naa jarraa boo. Ayyee kanaafuu Bareedaadhaa duraan dursee galatooma gaafii isa dura isin keessa baddeetiitu jira gaafii reefuun tana wiishuun namoonni sun Oromoodhaa miti jee Oromoo qulqulluudha. Hawal nyaatuudha jiru xiqqaarraa kaasee hanqa guddaadhatti qabsaa'otarraa kaasee hanqa gadiidhatti namoonni mooyiboon baqqalaa fa'aa namoota barate brilliant sammuun isaanii taate nyaate dhagaan feesbuuka Joor Maammadii dhaqaa laalaadhaa Oromoodhaan nyaate. Tanaasa cuma quba qabaadha. Wanni Oromoo oolchi. Kanan kenniree isin warri maqaa kana fudhattan jedhee baraan. Oromoon biyyaa fi biyya hin qabdu. Dhaggeeffadhu. Taasanii Moroonoon saba kuushii, Oromoon saba kuushii, abbaan keenya kuushii, bishaan kana kan filattanii jette bishaan yeroo ammaan tanarra mineral watariin filadhaan. Bishaan haayilaa yoo gartee maqaan bishaaniitu waladda. Akkitti waladda taate eela bu'ii torbaa deebuun nan boosifne abboon nan jaalatu yoo si nan fuusifne je. Bishaan kuni huuna shuffeedha. Huuna madda jammooti. Huuna akkas jechuudha. Har'a sitti mi'aawesiituu filataa bakka tortoraaf raqaasan keessaa dhiifteetuma warra wal nyaatu kana keessaa dhiifteetuma keessaa deemtee haayilaandi dhuyda bishaan mineral water jettee filatteeti maqaan isaatu akka dachiin samiirraa fagaatu tokko irraa fagaata. Kaanachi dhiifteetuma mineral water sanachi dhiifteetuma kaatee biraa deemtee haayilaandi bitattee dhuyda deebisan. Bishaan moo jaamaa walii galatti obsa bishaanuma tokko ta'e bar dheebuu kasi baasuu. Ilmaan kuushiin jeebar ilmaan kuush Moroonoon saba kuush. Dhagay. Laal hotu no dhaabbadhu sanduratti eega kas taate dhaggeeffadhu Anwar eega kas taate Soomaleen ilmaan kuushi Affaar ilmaan kuushi Moroonoon ilmaan kuushi Ogaaden ilmaan kuushi maaliif maquma akka Oromoodhaa jettanii somba keenyaan yoo fuura baafattan malee kayyattan kana ummata sanin maaliif hanqa Soomalaawwan dhiiftan hanqa Affaarawammaa dhiiftarree ilmaan kuushi nutis Moroonoon ilmaan kuushi akka sabaatti nuti Moroonoon ilmaan kuushi. Umura dubbiidhaan. Gaafin tiyya takkatti mannaafi gaafin tiyya takkatti naafi. Ammas gaafat meellaan hin fixadha takkatti anatu harkaa baami. Amma abbaa qabdaame ati bakka irraa daraarte qabda. Ona abbaa keetii san dhiiftee irraa godaanutu sitti tola moo ona abbee sidhaamee sirraa kerame san itti haftee hiyyoomattullee duroomattullee bakka sanitti qilleensa silaa bakka hubbaatiin teetti citte san gabbisutu sitti tola. Bareedaadha gaafii bareedaadha na gaafatte rasuul rabbiitilleen alayhi salaatu wassalaamii riskii teessan miilarraan kaadhee deemaa jee ani biyya arabaa tana yamaniin qaxariin maalii wal arda farashnaa jeemma Astiraaliyaadhaan jira sinarraa jijjiiramte rabbiin deemaadhaa jeenumaa nama dachii keessa kalma wasanarra wal fixu sabakka ollaa keenyaa waa saba Oromoodhaa san rabbiin hunda barsuu fi san warra dachii keessatti kanuma dachii sangatee rabbiin huni abaareeti abaarsatti dhiibee kee biraaf irraa oofee sunis dachii keessa gateeguun onarratti dachii taakuu takkarratti walajjeefte san walajjeesuun saba ollaa keenyaa sanii nuti Moroonoon dachirrattis waliin finnu akkasi dhiibnee keessaa deemne tanaas yoo asumaan fudhadhu. Isinillee naa deebise tadhumaa yaada kennadhee buu danda'a. Ni dandeessa akka ajaa'ibaatti because freedom of speech. Yaadni an kennadhu jechuun maarree gaafiin kiyya naa deebuu baate san amma hawaasa murteessa. Isini ilmaan Oromooti
ابو وانتي بالله على دي بنان دربي كيسي كرت موسم من جل جرا مو كيسي كرا جايز مي ول قلچا ري ول مريدان ول قلچا يا بد ربي غيو ول قلچا اور مريدان مال في Esan nung kutte sa? Koy nagalcha jalan. आलन ना को तेबर बिबला फरेला ना को ते Abo, awan angkat nuwo da alaikum. Ah. Berkat Jab godu di beru dar beber. Jolle morono ko sabbona debita sabbona qat. Obsa ya Ye. tamare fa qabatata iran debilla. Gafi kala tirati bi sabbona debita bi kushira walid dubna. Ya nuti mankushi male oromo mitiruti. Nuti kaba laba morona da kangarte yero la kawanno kushi gala. Kushi galla nuti fi oromo da fi afari fi kunundinu yo afar maka jijjirsisanii somale maka jijjirsisanii achi ifidda chaasan nuti illee achi ni dachane yo isan sirrawan khana waan hin ta'in ammoo